maallaqa keessan irra qalbii keessan barbaannaa dhaadannoo jedhu qaba Bilaali. Akkuma jenne muuzeemiin kun magaalaa keenya keessatti muuzeemii adda dureedhaan beekamudha. Yeroo sanatti manni barumsichaa idaa baay'eetu irra ture. Hojiin isaanii kunniinoo akkamii? Waldaa wal gargaarsaa Afooshaa jedhameeti kan hundaa'e. Salaam Daaratti waqfiidhaan yookaan kennaadhaan kan kenname. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya simboo miidhagaan amma immoo yeroo isaa eeggatee sagantaa keessummaa irratti argamna. Keessummaan keenya kanarraa immoo nama isin iddoo garaagaraatti beektan yookaan immoo dhaabbata isaanii hidhattanii daawwattanii jirtan ta'uu ni mala. Mee gara keessummaa keenyaatti deebi'uudhaan maqaa isaanii nu barsiisaniitiin achumaan isinillee wal baratanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee daawwattoota keenyaaf maqaa keessan himaatii mee gara afgaaffii keenyaatti yookaan immoo gara marii keenyaatti seenna. Tole maqaan kiyya Eliyaas Daawudiin jedhama. Bakki dhaloota kootii lixa Oromiyaati. Iluu Abbaa Booraa Mattuuttan dhaladhe. Barumsaas elementarii achittan baradhe. Digirii jalqabaatiin Yuunivarsiitii Haramayaa, digirii lammaffaatiin immoo Mattuu Yuunivarsiitii. Hojii faayinaansii keessaa waggaa 14 hojjedhe. Bilaalul Habashiidhaan ala jechuudha. Bilaalul Habashiidhaan ala. Amma immoo gara Bilaalul Habashii dhufee ogummaadhuma kootiin dhaabbata kana keessa taa'ee hawaasa keenya tajaajilaa jira jechaadha. Waldaa Afooshaa fi wal gargaarsaa Bilaalul Habashii keessatti bakka bu'aa kutaa faayinaansiiti. Hedduu galatoomaa nu kabajanii gara istuudiyoo keenyatti dhufuu keessanii fi waa'ee Bilaalul Habashii irraa waan tokko haa mari'annu. Haalli hundeeffama dhaabbata kanaa biyya keenya keessatti akkam fakkaata jira? Akkamitti dhaabbachuudhaaf murtaa'e? Egaa Bilaalul Habashiin har'a erga hundaa'e waggaa 25 ta'eera. Akka lakkoofsa Habashaatti bara 1993 namoota 2-3 hin caalleen tarii biyya kana keessatti Afooshaa wal gargaarsaa adda addaa hin jira, kan amantii adda addaa hin jira, kan hawaasummaa hin jira. Even namni naannoodhaan godinaan illee wal qoodee waldaa wal gargaarsaa ijaara ture. Akka biyya kanaatti garuu uummata musliimaa bal'aa ta'ee kan ibsu waldaan tokkollee hin jiru. Waldaa wal gargaarsaa tokkollee hin turre. Tarii namoonni sana ilaalanii rakkoo hawaasii kun qabu. Manni keenya waldaa adda addaa keessatti hin hirmaata garuu akka fedhee isaatti akka amantiin isaa eeyyamutti hin argatu tajaajila. Kan naannoottiinis yoo deeme, kan godinaatiinis yoo deeme, kan amantii biraatiinis yoo deeme akka fedhetti itti fayyadamuu hin danda'u. Kanaaf maqaa uummata muslimaatiin waldaan Afooshaa tokko dhaabachuu qaba kan jedhuuni namoonni ta'anii namoonni hubannoo qabanu hundeessuutti seenan jechaadha. Yeroo hundaa'u waldaa wal gargaarsaa Afooshaa jedhameeti kan hundaa'e. Wanti yaadames immoo miseensota horachuu, miseensota irraa galii funaanamuuni hojii hawaasummaa hojjechuu. Akka carraa ta'ee yeroo sanatti waanuma xiqqoodha kan hojjetame namoota harka qalleeyyii gargaaruu, maatii ijoollee yatiima ta'an gargaaruu, barumsa irratti akkasumas immoo yaalumsa irratti namoota dhukkubsatanii yaalamuu hin dandeenye kana xiyyeeffataniitiyyuu haala kanaan kaayyoo kana godhatee hundaa'e har'a waggaa 25 yeroo ta'u adeemsa baay'ee keessa darbeera jechaadha. Bu'aa baay'ee keessa darbeera. Biyya kana keessatti rakkoo baay'eetu jira, ilaalcha baay'eetu jira gama mootummaatiin, gama uummataatiin. Uummanumti keenya illee waldaa kana yeroodhaan ofitti fudhachuutti, ofitti madaksee fudhachuuttiyyuu rakkoo baay'ee ture. Beekamtii argachuu keessas immoo biirokiraasiin naannoo mana mootummaa ture. Ilaalchi ture sin beekamaa yeroo sana. Sirni yeroo sanii illee xinnoo ulfaataa ture. Sirni yeroo sanaas baay'ee ulfaataa ture. Amma ammaatti chaalenjii sana keessa bahuudhaa jedhamee akka lookaal NGO'tti akka NGO biyya keessaatti wantoonni maqaballeessiin adda addaa wantoonni fiduu danda'an fakkeenyaaf maallaqa biyya alaatii argatu kan jedhu kunfaan akka ittiin makamnee fi miseensotuma biyya keessaa horachuudhaan tokkoon miseensaa immoo buusii amma dandeettii isaa qarshii 10 irraa jalqabee yeroo sanatti qarshiin 10 qarshii 5 gatii guddaa qaba. Akka har'aa miti. Har'a namni qarshii 1,000 yoo kenne gatii hin qabu. Yeroo sanatti waan baay'eetu hojjetamaa ture. Kanaaf haala sana keessa darbame bu'aa bayii baay'ee keessa darbame tiyyuu yoo nagahame sabooda immoo yeroo adda addaatti isteediyootonni adda addaa qopheessanii dhaabbanni kun akka dhaabbataatti guddachuu qaba. Harka namaa qofarrattis buusii qofarrattis hundaa'uu qabu kan jedhuuni isteediyootonni yeroo adda addaatti qophaa'e gamoo nama naannoo Saarbetiitti
itti tajaajilamu sun kan dhuunfaa isaati. Sunis immoo hirmaannaadhuma hawaasaatiin maallaquma sadaqaa namarraa guuramuun ijaaramee dhaabbanni kun beekamtii argatee har'a hojii bal'aa argataa jira. Akka biyya kanaatti mata dureewwan 5 jalatti beekamtii yookaan immoo eeyyama daldalaa baafatee barumsaan akkasumas immoo oomisha gogaatiin gaarmentiidhaan istuudiyoodhaan akkasumas immoo muuziyeemiidhaan kana kanaani hojii hawaasa keenya tajaajilu hojjetaa jira. Sadarkaa kanarra bu'aa baay'ee keessa darbee yoo nagahee jechuudha. Maashaallah. Waan hedduudhaan nu kaastanii Bilaalul Habashiin 1993 irratti yeroo hundeeffamu namoota muraasaan nama tokko lama sadiin caalleen kan hundeeffame. Yeroo ammaa kanatti tilmaamatti miseensa meeqanii qaba? Yeroo ammaa kanatti tilmaamaan miseensota 7,000 hin qaba. Erguma hundaa'e kaasee hanga har'aatti miseensota 7,000 ol qaba. Miseensonni egaa amma dandeettii isaanii buusii buusu. Buusiin bu'u kun hojimaata mataasaa qaba. Hojimaata dhaabbatichaa galiin seeraan sassaabama. Baasiinis seeraan kan ba'u. Sirna faayinaansii gaarii ta'e qaba. Kanaafi namoota galii sassaaban qaba. Namoota baasii irratti hirmaatan qaba. Haala kanaan hin deemaa jira. Miseensota isaa kanarraa egaa miseensota 7,000 ol qaba yeroo jennu miseensonni kun hirmaannaan isaanii garaa garaa akka dandeettii isaaniittidha kan isaanii buusii kana buusanii. Bilaalul Habash erga hundaa'e kaasee hanga har'aa miseensa ta'ee kan taa'e baay'eetu jira. Kan akiraa deeme baay'eetu jira. Kan immoo haala garaa garaatiin immoo miseensummaa addaan kutees jira. Haa ta'u malee amma daataa hamma jiruuni miseensonni 7,000 buusii isaanii buusanii hojii khayrii karaa dhaabbata Bilaalul Habash hojjetamuun qooda isaanii bahaa jiru jechuudha. Maashaallah. Qabxii waa'ee miseensaatiin wal qabatee wanti kaasiif maalidha? Dhaabbanni tokko waldaa wal gargaarsa ta'e gaafa dhaabbatu miseensonni isa booda jiran hedduu murteessaadha. Akkuma isin jettan mallaqni alaa galii yoo hin jiraanne qaamni alaa deeggaru yoo hin jiraanne mootummaanis yoo hin deeggarre dirqama dhaabbanni sun akka dhaabbataatti of danda'ee miila lamaan dhaabbachuudhaaf miseensonni isa booda jiran murteessaadha. Miseensonni immoo gosa garaagaraatiin itti hirmaatanii kan mallaqaan hirmaatan ni jiranii, kan humnaan hirmaatan ni jiranii, beekumsaan ogummaa qabaniinis kan hirmaatan ni jiranii. Kanaafuu immoo Bilaalul Habashiin kanaaf fakkeenya guddaadha jedhee yaada. Hanga yeroo ammaatti miseensa 7,000 qabaachuu jechuun waldaa guddaa akka ta'e agarsiisa. Dabalataan immoo gamoon nuti beeknu sun haala bifa miidhagaa saniin ijaaramuun isaa jabeenya miseensa qaburraa kan ka'edha. Miseensonni isa duuba jiran hedduu jajjaboo fi dhaabbata kanaaf waan qabanirraa waan kennaniif Bilaalul Habashiin hadhaa akkanatti luka lamaan dhaabbatee gamoo mataa ofii ijaarratee seektaraalee garaagaraa immoo of keessatti kan horate jechuudha. Mee seektaraalee isin kaastan keessaa yookaan immoo Bilaalul Habash jalatti dhaabbilee jiran keessaa miidiyaan ni jira, barumsi ni jira, muuziyeemiin ni jira, gaarmentiin, oomishni gogaa kunis ni jira. Hojiin isaanii kunniinoo akkamii? Miidiyaadhaan wal qabatee wanti isin hojjettan, barumsaan wal qabatee barumsi isin kennitan maalidha? Kan muuziyeemii immoo booda irratti deebina. Dhaabbanni Bilaalul Habash yookaan immoo waldaan Afooshaafi wal gargaarsa Bilaalul Habash yeroo hundaa'u kaayyoon inni qabatee ka'e keessaa harka qalleeyyii gama hundaan gargaaruudha. Kanaafuu harka qalleeyyii yeroo gargaaru miseensotarraa yeroo buusii kana walitti qabee jedhu kaayyoon isaa yatiimota gargaaru. Namoota barumsa kaffalanii barachuu hin dandeenye barumsa kaffaluu fi akka isaan carraa barnoota argatan taasisuudha. Akkasumas immoo namoota gurmaa'anii hojii uumachuu barbaadan immoo leenjisuudha jechuudha. Dhaabbileen hojiiwwan amma kakaafne kuni gama barnootaatiin, gama uffata hodhaatiin, gama kaalleef gogaatiin, gama istuudiyootiin kaayyoo Bilaalul Habash kana bu'uureffataniiti jechaadha kan isaanii hundeeffamanii kan isaan hojjetanis mana barumsaa elementarii yoo fudhanne yookaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa yoo fudhanne baay'ee gatii gadaanaa ta'een kan barsiisnu. Amma naannoo Shaggar keessatti mana barumsaa keenyaan alatti manni barumsaa kamiyyuu gatii ji'aa barataan tokko kaffaluuni eenyuyyuu hin barsiisu. Nama kutaa tokko kutaa 8 akkasumas immoo barattoota KG qarshii 600 barana kan barsiisaa turre. Even galiillee yoo dabalanillee hin godhama ta'e akkaataa hawaasa sana hin miiniin akkaataa kaayyoo dhaabbatichaa hin faallessiniin jechaadha. Amma akka Shaggaritti mana barumsaa keenya gatii gadaanaa kan barattoota barsiisu
barattoonni mana barumsaa keenya jiran baay'een isaanii rakkataadha. Maatii galii gadaanaa qabu. Ijoollee yatiimaati. Ijoollee immoo naannoon barumsaa carraa barumsaa argachuu hin dandeenye. Amma gara ijoollee 1,000 oliiti kan baratu jechaadha. Ijoollee 1,000 olii otoo nuti amma akka dhaabbataatti gatii gadaanaa kanaan isaan simachuu baanne ijoolleen kun carraa barnootaan argatan. Maaliif har'a manni barnootaa qarshii 5,000 gadiin hin jiru. Eessayyuu yoo deemame jechaadha. Kanaaf kaayyoon isaa immoo harka qalleeyyii gargaaruudha. Hawaasa musliimaa carraa barnootaa akka argatu taasisuudha. Isa kana jechaadha. Gama gogaaf kalleettis yoo dhufte ijoollee leenji'antu jiru. Ijoolleen keenya hin leenji'u. Yeroo leenji'anii ka'an immoo hojiin isin barbaadamaa fi wanti isaan ittiin immoo ka'umsa ta'ee fi akka kaapitaalaatti ka'umsa ta'ee fi isaan immoo ittiin hojii isaanii hojjetanis hin jira. Akkasumas gama gaarmentii yookaan immoo uffata hodhuutiinis akkuma kana carqiin adda addaa akka bitamee akkasumas immoo maashiniin uffata hodhu bitamee akka isaan leenji'an taasifamee qaama ilaaluutti biraa waraqaa ragaa isaaniif kennisiifame yoo barbaadan qacaramanii yoo barbaadan gurmaa'anii akka isaanii hojiitti seenanis hin taasifama. Gama barnootaatiin kan nu hafe naannoo Bilaal Habashii keessatti leenjii IT. Leenjiin ITs akkuma kana sadarkaa gadaanaadhaan hin kennama jechuudha. Ulaagaan isaa ulaagaadhuma manneen barnootaa yookaan immoo biiroon barnootaa kan Finfinnee jiru akka Finfinneetti kan Shaggar jiru akka Shaggaritti ulaagaadhuma manneen barnootaatiin istaandaardii manneen barnootaatiin barsiifna. Garuu kaayyoon keenya uummata keenya tajaajiluudha waan ta'eef akka dhaabbata bu'aadhaaf hojjetu waan hin taaneef hawaasa keenya gargaaruudha waan ta'eef sana giddu galeessa godhanneetiyyuu hojjenna jechaadha. Gama barnootaatiin amma sadarkaa yuunivarsiitiitti kan barsiifnu qabna. Sadarkaa maastarsiitti kan barsiifnu qabna. Ijoollee carraa biyya alaa argatanii deemaniifis immoo ispoonsariin barbaadame akka isaan kaffalamee fi barumsa kana baratan taasifamaa jira jechaadha. Gama hawaasummaatiin hojiin guddaaniif hojiin mul'atu hojii kenna tajaajila awwaalchaati. Kenna tajaajila awwaalchaa kolfeetti mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa wajjin kan bakka janaazaan itti dhiqame hin qabna kan mataa keenya. Asuma Bilaal Habashii kana keessa jechuudha. Konkolaataa janaazaa 2 qabna. Irra guddaan namni jiru namni ilaalee miseensi 17 itti gammadee buusii isaa buusaa jiruyyuu isa kanadha jechaadha. Guyyaatti janaazaan 2 yeroo 3 bakka itti bilbilamee konkolaataa keenyaan fuudhamee dhaqamee akka awwaalamu hin taasifama. Gama kanaan tajaajila guddaatu kennamaa jira jechaadha. Ji'aanis immoo namoonni harka qalleeyyii ta'an qallamii hin kennamaaf jechaadha. Asbeezaan isaanii ji'aanii hin kennamaa fi haala kanaan egaa dameewwan kanaan yeroo hojjennu kaayyoo dhuma keenya sila baaneef sana iddoo galeessa godhanneeti malee bu'aa adda ta'e barbaachuudhaaf yookaan immoo beekamtii adda ta'e argachuudhaaf miti haala kanaan hojjetaa jira jechaadha. Baay'ee bareedaadha. Hojii isin hojjetan hojii baay'ee bareedaadha. Namas gammachiisaa waan namas boonsuudha. Immoo mootummaadhaan wal qabatee deeggarsi mootummaarraa isinii kennamu yookaan immoo qaamolee mootummaadhaa dhufanii deeggarsa isinii godhan daawwachuunis ni danda'ama. Waan isin jiru hubachuunis ni danda'ama. Kana kanaan deeggarsi isinii godhame maaltu jira? Yaa deeggarsi akka dhaabbata siivilii tokkotti galmeeffamuu beekamtii argachuu hojiiwwan dhaabbatichi barbaaduun immoo eeyyamaa argachuu. Egaa yeroo kana jennu mootummaanis waan barbaadu qaba. Nus immoo dirqama keenya bahaatuma jirra. Kaffaltiin adda addaa akka dhaabbataatti nurraa barbaadamu yoo jiraates kan waggaas yoo ta'u gibiras haa ta'u hirmaannaa adda addaa buusii adda addaas yoo ta'e nutis taasisaatuma jirra. Yeroo adda addaattis nus immoo miidiyaa mootummaa yeroo hojiidhaaf barbaannutti miidiyaan mootummaa dhufee nu cina dhaabbate hundumtiyyuu jechuudha hojii nu hojjennu nu gabaasu jechaadha. Yeroo ramadaanaa ispeeshaalii akkasumas yeroo Iidii Arafaa gargaarsa karaa dhaabbata keenyaatiin harka qalleeyyiidhaaf godhamu qilleensarra oolchuu amma yeroo ammaa kanatti dhaabbanni keenya mootummaa biratti maqaa gaarii qaba jechaadha. Gama muuziyeemii walitti qabuutiinis dhaabbata biiroo aadaa fi tuurizimii biratti beekamtii argate amma
yeroo biyyoota adda addaatii filaayitiidhaan gara biyya keessaa seenanu Boolee Intarnaashinaalitti maqaan keenya achi jira. Bakka daawwatamu keessa kaa'amee saayitii biyya kana keessatti daawwatamuu qabu jedhamee amma beekamtiin akka kennamu godhame keessaa tokko dhaabbata Bilaal Habashiidha. Gama kanaanis beekamtii guddaa qabna. Yeroo adda addaatti ambaasaaddoroonni adda addaa yeroo biyya keenya dhufanus hojiidhaaf yeroo dhufanus akka isaan dhufanii dhaabbata keenya daawwatanii gargaarsa barbaadnu akka argannu gama mootummaatiin kanaa fi dhimmoonni kana fakkaatan wantoonni baay'een nu godhamaa jiru. Carraa kanaan haala amma jiruun gargaarsi mootummaa biraan nu godhamu baay'ee guddaadha. Nus illee galata galchuu barbaadna carraa kanaanii. Gargaarsi kun itti fufuu qabaa yaada jedhu qabna. Hedduu bareedaadha. Mee gara muuzeemiitti haa dhufnuti. Muuzeemiin akka Bilaal Habashii keessa jiru keessattuu magaalaa keenya kana keessatti hedduminaan hin jiru. Hedduminaan miti hin jiru jechuunis ni danda'ama. Kanaan wal qabatee immoo Bilaal Habashiin muuzeemii inni qabu kun magaalaa kana keessatti tokko kana qofa jira jennee yoo yaadnu hawaasni keenya dhufee wantoota muuzeemii kana keessa daawwachuu seenaa isaa kan darbe beekuu irratti immoo maal fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasi keenya ammallee gama kanaan xiqqoo ammallee hin hafa. Garuu fooyya'insa qaba. Kan kanaan duraarra ilaalle jennee amma fooyya'insa qaba. Erga miidiyaa adda addaa irratti ba'anii mul'achuu jalqabne miidiyaa hawaasaatiin akkasumas hojiin keenya erga mul'achuu jalqabe amma baay'ee jijjiiramatu jira. Keessummoonni yeroo dhufanii daawwatanii jiranis hin maxxanfama. Sana namoonni arganii amma jijjiiramatu jira jechaadha. Akkuma jette muuzeemii xiqqoosee hambaalee uummata musliimaa biyya kana keessa jiru walitti qabee jiru kan jiru eenyu jedhame Bilaal Habashiidha. Hambaaleen sun iyyuu gahaa miti. Wantoonni hafan baay'eetu jiru. Saampiliidhumaaf waan taa'e malee hinaafuu baay'ee. Kanaafi gara fuulduraatti hojii muuzeemii kanaa babal'isuudhaaf yaada qabu. Achuma bakka heed ofiis isaaniittis haa ta'u naannolee keessa immoo magaalota gurguddaa bakka muuzeemiin itti hundaa'uu qabu jedhanii yaadaman karoorri akkasii hin jira. Gara fuulduraatti hambaalee walitti qabu yoo babal'atee itti fufee jedhe babal'achuunsaa waan hafu miti jechaadha. Akkuma jenne muuzeemiin kun magaalaa keenya keessatti muuzeemii adda dureedhaan beekamudha. Yommuu magaalaa keenya kana baanee gara Harar gaafa deemnu muuzeemiileen Bilaal Habashii kana wal fakkaatan hedduutu jira. Kan dhuunfaas ni jira, kan mootummaanis walitti qabus ni jira. Dhaabbilee kanneen wajjin hojjechuu irratti akkamitti argamtanis? Akka waliigalaatti Bilaal Habashii muuzeemii qofa irratti hin hojjetu. Muuzeemiin damee tokkodha. Damee tokko. Tarii amma ammaatti karoorri hin jiru. Haa ta'uyyuu malee walii wajjin hojjechuun yoo hin jiru jedhamis immoo karaa itti hambaa waliin walitti qaban keessatti karaa isaanii wantoonni baay'een dhufanii wantoonni galan jiru. Muuzeemii keenya keessa akkuma jetti naannoo Hararii suuraawwan adda addaa kitaaboleen durii meeshaaleen durii amma naannoo Bilaaluma keessatti argaman baay'een isaanii namootuma magaalota keessatti magaalaa akka Harar keessatti meeshaa walitti qaban sanarraa wantoonni dhufan baay'eetu jiru. Isa qofa miti bakka garaagaraatis kan dhufan jiru. Gara fuulduraatti wajjin hojjechuudhaaf amma murtaa'eera. Naannolee adda addaa keessa deemanii bakkeewwan seena qabeessa ta'an daawwachuu. Muuzeemiin kunis immoo hanga tokko muuzeemii socho'aa ta'e bakka adda addaatti dhaqamee agarsiisni adda addaa qophaa'ee akka agarsiifamu muuxannoo wal jijjiiraanis akka godhamu adeemsi akkasii amma jalqabameera. Kanaan duras jira baay'ee boolde ta'e waan mul'atu miti malee amma garuu caalaatti babal'atee akka wajjin hojjetamuuf itti karoorfamee jira jechaadha. Mee akkuma duratti jenne hawaasni keenya hubannoon inni qabu seenaalee isaa gara duubaatti deebi'ee qorachuudhaan wal qabatee hambaalee isaa beekuudhaan wal qabateetiin hubannoon hawaasni keenya keessattuu immoo hawaasni keenya akka musliimaa qabu hedduu gadi bu'aadha. Garuu immoo seenaa guddaallee kan qabu seenaa qoratamuu qabu seenaa barreeffamuu qabullee kan qabu hawaasa keenya hawaasa musliimaati. Seenaa immoo muraasa barreeffame kana hambaalee muraasa jiran kana immoo deemeetiin daawwachuu irratti hubannoo isaanii irratti eessaa dhufan akkamitti dhufan yeroo durii maalirra turan kan jedhu kana beekuu irratti hawaasni keenya hedduu gadi bu'aadha.
ilaalchi inni qabu jechuudha. Hubannoo inni qabu hedduu gadi bu'aadha. As dhiyeenya kana immoo jijjiiramni akka jiru iddoo hedduutti argaa jirra. Isin biratti immoo jijjiirama akkam argitan? Keessattuu immoo ganna dabarsaa jiru kanaan wal qabatee yeroonis yeroo boqonnaatii barattoota illee qabatanii maatiin dhufan jiraachuun ni malanii ganna kanammoo akkamitti dabarsitan meesin? Ganna kanas haaluma gaariidhaan dabarsine akkuma isin jedhe jijjiiramni hin jira. Jijjiiramni hin jira. Haa ta'uyyuu malee hawaasi keenya ammallee kanaadha. Tarii hangama amantiitiin akkan hubadhutti namni seenaa ofii baruun seenaa ofii hambaa seenaa isaa ol kaa'uun wanti dhugu waan jiru natti hin fakkaatu. Tarii muuzeemiin keenya uummata muslimaa keessatti nama seenaa qaba jedhame hundumaa qaba. Eessarraayyuu gama bahaas gama kaabaas gama kibbaas saba hunda keessaayyuu hawaasa muslimaa biratti beekamtii qaba nama jedhu ulamootarraa namoota filoosoferoota ta'an namoota immoo barumsa akaadaamii qaban baay'ee isaanii of keessatti hammatee jira. Hojiiwwan hojjetaman hundumaa saampiliidhumaan of keessatti qabee jira. Hammataadha jedhee yaada'anii haa ta'uyyuu malee garuu istiil tarii yeroon kun yeroo dijitaalaatti waan ta'eef yeroo saayinsiif teekinooloojiin itti bal'ate waan ta'eef tarii namni of dudduuba deebi'ee waan kana ilaaluuf fedha dhabuu dhiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee garuu kaleessa eessa turre eessaa kaanee eessa geenye jedhee hawaasa keenya of ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. Sun immoo hawaasa keenya biratti ammallee baay'ee hafaa yeroo boqonnaallee haa ta'u akkasumas immoo guyyaa sanbataa fi dilbataa akkasumas immoo guyyootii ayyaanaa namoonni dhufanii ilaalan ijoollee dargaggootaa ijoollee daa'immanii manneen barnootaatii akka magaalaa Finfinneetti akkasumas immoo naannolee adda addaarraa gareedhaan ta'anii dhufanii hin daawwatu. Isaanis waan daawwatan dhaqanii hin himu. Sana booda namnis walirraa dhagahee inuma dhufa. Haa ta'uyyuu malee garuu akka muuzeemii kanaatti muuzeemiin kun akka daawwatamuun isaaf malutti hin daawwatamne. Akka iddoo beekamtii argachuu qabu hin arganne. Yeroo tokko tokko sagantaan addaa yeroo ramadaanaa yeroo iidii arafaa miidiyaawwan bal'inaan dhufanii nu beeksisu. Sanarraa kan ka'e namoonni manneen hojii mootummaarraallee baay'inaan dhufanii daawwatu jechuudha. Amma kana garaagarummaa hin qabu nama musliima ta'ee fi namni musliima hin ta'in yoo bira qabdee ilaalte waluma qixxeedha. Kan keenya namni keenya baay'ee haala kontiineeslii ta'een haala walitti fufaa ta'een daawwachuu qaba ture. Utuu dhufee daawwatee waan baay'ee barata. Islaamummaan akkamitti biyya keenya seenee sirnoonni darban akkamitti darbanii mootummoonni islaamaa biyya keenya keessa jiran maal fa'itu darbe kan jedhu sirriitti ilaalamanuu mana barumsaatti seenaadhuma gara tokkooti kan nu barannee as geenye seenaadhuma akka biyya keenyaatti kan beekamu seenaa Salomoonik daayinaastii kan jedhamudha malee uummanni islaamaa biyya kana keessaa sulxaanota adda addaa mootummaa adda addaa yeroo adda addaatti hundeessee qaba jechuu diiteeyil waan beeknu hin qabnu. Amma ergan gara Bilaal Habashii dhufe waan baay'eedha kan hin baradhe. Even kanaafuu hawaasi keenya yoo dhufe waan baay'ee barata jechuudha. Ilaalcha inni biyya isaatiif qabu sirriitti biyyi keenya maal fakkaatti turte durii har'a maal fakkaatti kan jedhu sirriitti waan ifa galchuudha. Kanaafuu kan akka wanta hin dhaamu gara Bilaal Habashii kottaa seenaa keessan baradhaa yaada jedhuun ergaa jedhuun dabarsuu barbaada. Erga hundeeffamee yookaan immoo oofishaalii beekamtii argatee erga hojiitti seenee waggoota 25 lakkoofsisee jira. Gara fuulduraatti Bilaal Habashii irraa maal haa eegnu akka hawaasa musliimaatti? Dhaabbata guddaadha. Dhaabbata nuti qabnu waggaa 25 guutuu akkanatti stabil ta'eetiin as ga'uun kun hedduu milkaa'ina guddaadha. Gara fuulduraatti immoo maal irraa haa eegnu? Waan si dhiboo Bilaalul Habashii irraa eeguu otoo hin taane Bilaalul Habashiitu uummatarraa eeggata. Dubbii haqiiqaa yoo dubbanne ta'e maaliif ofii madda galii hin qabu. Bilaalul Habashiin gaafa hundaa'u namoonni hundeessan rabbii gaditti uummatuma musliimaa abdataniiti kan isaan ka'anii. Ammas dhaabbanni kun uummatuma musliimaa abdateetti kan inni socho'aa jiru. Waggaa 25ffaa kana sababeeffachuudhaanis sagantaan adda addaa yaadameeti kan jiru. Sagantaa Bilaal Awwaard kan jedhamu kana barreen gaddaa bara 2017 hin kennamne malee bara 2016 sagantaan beekamtii qophaa'ee Bilaal Awwaard akka dhaabbataatti namoota seenaa biyya kanaa keessatti uummata musliimaatii fi gumaacha godhan kan inni ittiin beekamtii isaaniif kennu hin jira. Fulbaana 12 geggeeffama hoteela Sharaatanitti.
Sana boodas immoo ayyaanni hundeeffamaa waggaa 25ffaa kun galma Barkumeetti sagantaa xumuraatu geggeeffama. Yeroo ammaa kana ayyaana kana sababeeffachuudhaan namoota ambaasaaddara ta'an muudeeti kan inni jiru. Dura hojiin Bilaal dhoksaadhaan hojjetama. Namoonni hojjetaniis Rabbiif jecha hojjetu waan ta'eef of mul'isanii hin hojjetan. Warri kananis of dhoksanii hojjetu. Amma garuu yeroon isaa yerootti bakkee bahanu ta'ee dirqama ta'ee argame. Adeemsa kanaan duraatiin har'a deemuun hin danda'amu. Durii dhaabbileen faayinaansii maallaqa gargaarra yoo jedhamee hin qoratama jechaadha. Akka shari'aatti kennaan namaa kennamu, sadaqaan kennamu waan qulqulluurraa dhufuu qaba. Wanti bakka qulqulluurraa hin dhufne sadaqaan isaa hin ta'u, khayriin isaas hin ta'u. Akka kanatti eegama jechaadha. Namoota dafqa isaaniitiin bulan, namoota maallaqni isaanii qulqulluu ta'e jedhamee yaadamu qofarraa maallaqni fuudhamee hojiin khayrii ittiin hojjetama. Sunumtiyyuu immoo hin haasa'amu. Dhokfameeti kan hojjetamu. Amma na gargaareera, amma waan akkanaa gooneera jechuun hin jiru. Amma yeroon isaa dirqisiifnaan bakkeetti ba'ee ayyaana waggaa 25ffaa kana sababeeffachuudhaan uummata musliimaarraa waan baay'ee eega jechuudha Bilaali. Bilaalul Habashiiraas wanti eegamu yoo hin jiraata. Bilaalul Habash kaayyoo hundeeffame itti fufsiisu waan argatu akkuma kaayyoo isaa namoota harka qalleeyyii ta'aniif yatiimotaaf akkasumas immoo tajaajila hawaasummaa garaagaraa kennu gama barnootaatiin leenjii adda addaa kennuudhaan hojiiwwan kanaan dura hojjetamaa turan caalaatti amanamummaadhaan itti fufsiisuudha. Bilaalul Habashiirraa wanti eegamu Bilaalul Habash amaanaa uummataa bakkaan gahu jechuudha. Amaanaa uummanni itti kennu bakkaan gahuudha. Uummanni immoo waan Bilaalul Habashiirraa barbaadu amma humna isaa waan kanaan dura godhaa ture caalaatti taasisuudha jechaadha. Maaliif yeroon kaleessa waggaa 5 waggaa 6 dura haalli biyya keenyaatiif haalli har'a jiru tokko miti. Waggaa 5 waggaa 6 dura maallaqa xiqqaadhaan waan baay'eetu hojjetama. Har'a garuu maallaqa baay'eedhaan waan xiqqaatu hojjetama faallaa sanaati jechaadha. Kanaaf akkuma Bilaalul Habashiirraa amanamummaan eegamu Bilaalul Habash immoo uummatarraa hirmaannaa eega waan ta'eef uummanni dhaabbata isaa kana dhaabbata takkitti qabu kana gargaaruu qaba. Waan qabuun bira dhaabbachuu qaba. Lillaa hojjeta. Sadaqaan kennatu harka qalleeyyii bira ka'a. Zakaan inni kennatu harka qalleeyyii bira ka'a. Gama beekumsaatiin, gama maateriyaaliitiin gumaata gochuu qabu, gochuufii qaba. Yeroo baay'ee yeroo dhaggeeffattaniitu ta'ee maallaqa keessan irra qalbii keessan barbaannaa dhaadannoo jedhu qaba Bilaali. Namumti nu beekaa jechuun namni nu jaallataa qalbii namaa keessa jirra jechuun waan guddaadha. Garuu sun qofti gahaa miti. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo hojii waggaa 25ffaa sababeeffachuudhaan egaa hojiin waggaa 25 darban hojjetaman bal'inaan miidiyaatti bahuudhaaf deemu sagantaan adda addaa asitti qophaa'ameera. Sanaafus waan sana ilaaluudhaan Bilaalul Habash maal fakkaatu sirriitti hubatamee uummanni gargaaruu qaba yaada jedhuun qaba. Baay'ee dhaamsa bareedaadha kan nu kaaftan. Mee waa'ee mana barumsa Daalattiidha. Mee jalqabarraa manni barumsaa kun akkamitti argame? Salaam Daalattii waqfiidhaan yookaan kennaadhaan kan kenname. Mana barumsaa sana abbaa qabeenyaa Mahammad nama jedhamutu hundeesse. Qabiyyee lafa dhuunfaa isaanii irratti kan isaan hundeessan. Naannoo sana yeroo sanatti manni barumsaa hin jiru. Bara akka lakkoofsa Habashaatti bara 2001 har'a waggaa 17 jechaadha. Hawaasni naannoo sanaa carraa barnootaa akka argatuuf yaadanii lafa isaanii irratti hundeessan jechaadha. Hawaasa sana irratti immoo gatii gadaanaadhaan barattoonni akka baratan. Barattoonni amma naannoo sana ka'anii sabbata dhaquun yookaan naannoo Daalattiitti ka'anii Finfinnee dhaquun baay'ee ulfaata ture. Isaan gara sanattis immoo isaan bira Daalattii darbes immoo manni barumsaa hin turre fagoodha. Kanaaf giddu galeessatti ijoolleen naannoo sanaa carraa barnootaa akka argataniif hundeessanii waggaa 13 wayii eega hojjetee booda isaan yeroo gara kiraa deemanuu amaanaa dhaamanii waqfii kennaniiti kan isaan deeman. Bilaalul Habashiidhaaf. Bilaalul Habashiidhaaf waqfii kennanii deemanii waqfiin sun mana murtii shari'aatiin raggahee Bilaal fudhatee jechaadha. Yeroo sanatti manni barumsichaa idaa baay'eetu irra ture. Idaan kan mootummaas irra ture. Idaan sana hunda Bilaal kaffalee manni barumsaa sun akka itti fuftee bara 2014 yeroo waqfiidhaan kennamu barattoota 200 hin caalle qaba ture. Olmusti gara cufamuu jala gahee ture. Amma garuu midaanis cufamee maqaanis gara Bilaalitti naanna'ee barattoota 1000 ol
kan inni barsiisaa jiru. Waggaa tokko kana keessa jechuudha. Bara 2014 irraa kaasee waggaa waggaatti barataa 1,000. Waggaa waggaatti barattoota 1,000 barsiisa. Manni barumsaa Salaam Daalatti akka Shaggaritti yeroo qormaataa ministiriis ta'ee kan kutaa 6ffaas kan kutaa 7ffaas adda dureedha. Barattoota ciccimoo qabaachuudhaan adda dureedha. Waggaa arfanuyyuu guutuudha kan inni dabarsu barataa kufuu hin qabu. Manni barumsichaa badhaafamaadha jechaadha. Yeroo obbo Mahammad turanis ammas badhaafamaadha jechaadha. Waancaan badhaafamaa sartifikeetas hin argata. Kanaafi bulchiinsa gaarii ta'een qabame sirni baruuf barsiisuu imaammata mootummaan naannoo Oromiyaa baasuun akkasumas immoo sirni bulchiinsaa immoo administreeshiniin isaa Bilaal jala ta'e isaanis akka mana barumsaatti of danda'anii galii galchuudhaanis baasii baasuudhaanis of danda'anii akka isaan cimanii bahan haala kanaan irratti hojjetamaa jira. Kanaan manni barumsaa suni amma haala gaariirra jira. Haala akkasiitiin hojiin baruuf barsiisuu hojjetamaa jira. Bilaal Habashiin erga hundeeffamee kaasee waggoota hedduudha kan lakkoofsisee jiru. Osoo mana barumsa Salaam Daalatii kana hin argatiin duras mana barumsaatti illee barattoota nima barsiisaa. Waliigala hagammaatti barattoota meeqa barsiisee xumuree jira? Barattoonni inni barsiisaa ture bakkuma baratanitti mana barumsaa isaan baratanitti isaanuma gargaaruudhaan fakkeenyaaf yeroo ammaa kana otoo mana barumsaa elementarii Shaggarii qabu barattoota awwaliyaatti baratan hin gargaara. Barattoota manneen barnoota mootummaatti baratan hin gargaara. Yuunivarsiitiittis kanneen baratan hin gargaara. Biyya alaa kanneen jiranis hin gargaara. Erga hundeeffamee kaasee hanga ammaatti mana barumsa Salaam Daalatti utuu hin fudhatin, utuu hin dabalatin yoo xiqqaatee barattoota 10,000 ol barsiiseera. Mana mootummaa qofa otoo hin taane ofiis leenjii kennuu hin qaba. Uffata hodhuudhaan hojii gaarmantiitiin akkasumas hojii kallee fi gogaatiin akkasumas immoo leenjii gaggabaabaa kan IT Information Technologytiin haala kanaan walumatti qabatee hojii baruuf barsiisuu keessatti barattoota 10,000 gargaareera. Harka qalleessa akkuma kana baay'ee gargaara jechaadha. Namoota dhukkubsatanii yaaliidhaa fi of yaaluu hin dandeenye akka isaan yaalaman deeggarsa taasifama. Akka isaan gargaaraman akkasumas immoo yaalumsa boodas immoo tarii dhukkubni isaanii kan dhaabbataadhaan kan isaan irra turu yoo ta'e namoonni qaama miidhamtoonni baay'eetu jiru sababa dhukkubaatiin sababa balaa adda addaatiin qaamni isaanii miidhamu baay'ee jira. Isaan kanallee haala dhaabbataa ta'een gargaaruu irratti argama. Haala kana fakkaata jechaadha. Baay'ee bareedaadha. Qabxii tokko jidduutti naa kaasanii turtanii Bilaal Habashiin fuuldura kana Bilaal Awaard jedheetiin sagantaa qopheessu tokko qaba. Mee waa'ee sagantaa sanirraa illee waan xiqqoo nu himaati afgaaffii kennaa goolabna. Bilaal Awaard jechuun Bilaal namoota beekamoo biyya keenyaatiif beekamtii kenne jechaadha. Beekamtii kana bara 2016 kennee ture. Fakkeenyaaf mootii Jimmaa Abbaa Jifaar, Haji Mahammad Saanii Habiib, Dr. Laaphisoo namoota seenaa keessatti beekamaa ta'anii hawaa keessatti immoo ilaalcha sirrii qaban, ilaalcha gaarii qaban biyya hawaasa musliimaatiif ilaalcha gaarii qabanii beekamtiin kennaa. Bara kanas immoo hin kennama jechaadha. Beekamtiin yeroo kennamu iccitiidhaan sagantichi jiraachuu isaatu himama malee eenyuuf kennina kan jedhamu dursee hin himamu. Kanaafi bara kanas tarii haaluma wal fakkaataa ta'een hin kennama. Eenyuuf kennama kan jedhu garuu sagantichi marratti beekamu. Ulaagaa mataa isaa qaba. Awaardii kan argachuun beekamtii kan argachuun ulaagaa mataa isaa qaba. Ulaagaa Bilaal baafatee akka uummata musliimaatti ulaagaa mataa tokkodha. Akka biyyaattis ulaagaan kaa'amee jira. Kana giddu galeessa godhatee namootni kaa'aman hin jiru. Egaa Bilaal Awaardiin kan bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti fulbaana 12 hoteela Shiraatanitti gaggeeffama. Keessummoonni irratti argamu. Daa'imman beekamoo hin argamu. Aangoonni mootummaas hin argamu. Miidiyaaleen adda addaas hin argamu. Sagantaa guddaa ta'edha. Kanuma wajjin wal qabsiisees immoo sagantaa Bilaal Awaardii fi
hundeeffama waggaa 25ffaa hojii wal qabsiisee sagantaan galii walitti qabus hin jira jechaadha. Waggoottan 25 kana maal fa'aatu hojjetame kan jedhu uummatichaaf hin ibsama. Maallaqni sassaabame hin ibsama. Maallaqni baasitees hin ibsama. Sirna faayinaansii guutuu ta'e kan yeroo isaa eeggate ta'e kan inni socho'u. Kanaafi sirni cufiinsa isaa kan waggaa 25ffaa galma barkumeetti miiliiniyeemiitti gaggeeffama. Kanaan wal qabsiisee sochiin adda addaa hin jira. Waggaa 25ffaa kanatti namoota bebbeekamoo ta'an ambaasaaddara godhee aktivistoota maas miidiyaa irraa ministirii miidiyaa adda addaa irraa akkasumas miidiyaa hawaasaa irraa namoota bebbeekamoo ta'an ambaasaaddara godhee hojii biraan akka isaan beeksisan yeroo ammaatti kennameeti kan jiru. Hojiitti galamee jira. Haala kanaan egaa hojiin Bilaal Awwaardis akkasumas hojiin kabaja sirna waggaa 25ffaa walitti qabsiifameeti jechaadha kan deemaa jiru. Gaaffii kiyya gara xumuraatti gahee jira. Xumura irratti Bilaal Habashiin erga hundeeffamee as gahee almost waggaa 25 fi achii ol lakkoofsisee jira. Bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii kan as geettan yeroo rakkoo yeroo gammachuu yeroo waan hedduu dabarsanii kan as geettan bu'aa bahii kana keessatti namoonni isin gargaaran yookaan immoo dhaabbileen deeggarsaan isin cinaa dhaabbatan akka mootummaattis akka dhuunfaattis akka hayyoota garaagaraattis jiraachuu danda'anii mee carraa kanatti fayyadamuudhaan qaama galateeffachuu barbaadu hundayyuu galateeffadhu. Jalqaba irratti ani akka galateeffannaatti miseensota jalqaba waldaa Afooshaa jedhameeti kan hundaa'e. Afooshaa jedhamee gaafa hundaa'u namoota muraasaanii kan hundaa'e. Bilaal Habash Shilmaatina Mardaaja Iddir jedhama. Iddiriidha waansa. Ammas sanumaan beekamtiinsa miseensota Afooshaa. Sadarkaa lammataa irratti immoo miseensota sadaqaa. Namoonni kan miseensi garee lama jira. Kan Afooshaa jira, kan sadaqaa jira. Inni 7,000 jennee teenyu miseensota sadaqaati. Miseensa ta'anii, miseensa Bilaal ta'anii sadaqaa isaanii jeejaan kennu jechaadha. Miseensonni Afooshaa immoo sadaqaa siin kennu. Qaamni Afooshaa siin kennu. Isaan murteessaadha. Kanaafuu miseensota jalqaba irratti miseensota hundeessitoota warra lubbuudhaan jiranu warra immoo waakiraas deemanii jararraas rabbi hojii khairii isaanii haqee balu jara baay'ee cimsinee galateeffachuu barbaanna. Bilaal yeroo hundaa'e kaasee immoo hanga ammaatti namoonni otoo of hin qusatin hojii hunda keessa galanii maallaqa sadaqaa funaanuu haa ta'u, hojii janaazaa haa ta'u, hojii hawaasummaa haa ta'u, bakka Bilaal immoo bakka mootummaan isaan barbaadetti immoo namoonni deemanii hojjetan baay'ee jiru. Tokko lama jennee haasa'uu hin dandeenyu. Hundumtuu of beekaa hojii isaa beeka waan ta'eef isaan kanas baay'ee galateeffannaa. Hojjettoonni har'a jiranis jiru. Amma dandeettii isaanii haala yeroo rakkisaa yeroo ammaa dandamatanii otoo hin nuffin nan dadhabeetu hin jedhin kan hojjetan jiru. Sa'aatii hojii isaanii irratti dabalanii kan hojjetan jiru. Isaan kunillee galata argachuu qabu. Gama mootummaatiinis immoo seektaroonni mootummaa sadarkaadhaan jiranu baay'ee isaan galateeffachuu barbaanna. Kan akka biiroo barnootaa, kan akka biiroo aadaa fi turizimii, waajjiraalee bulchiinsa sadarkaadhaan jiranu baay'ee isaan galateeffannaa. Kanaafi yeroo Bilaal isaan barbaadetti isaan bira dhaabbachuudhaan yeroo rakkinaatti yeroo Bilaal sagantaa tokko qopheessuu barbaadu fakkeenyaaf kan akka baazaarii akkasumas immoo akkuma ammaa kana immoo yeroo sagantaa Bilaal Awwaardii qopheessuu yeroo amma waggaa 25ffaa kana kabajachuuf qopheessuu miidiyaaleen nu bira dhaabbatan baay'eetu jiru. Miidiyaalee kanallee baay'ee galateeffannaa. Kanaafi gara fuulduraatti immoo warri hojiin kun cimee akka itti fufu tumsi isaanii immoo akka itti fufu gargaarsi isaanii akka itti fufu dhaamsa kun dabarsaa jechaadha. Hedduu galatoomaa yeroo keessan nu kennitanii iddoo dalagaa keessaniitii istuudiyoo keenyatti argamtanii marii gabaabaa fi bareedaa ta'e kan nu wajjin taasisuu keessaniif ammas irra deebiidhaan hedduu nuuf galatoomaa isinis. Galatoomaan jedhaanis waan nu waamtanii fi gara fuulduraattis akkuma kana miidiyaan qaamaanis dhuftanii hojiiwwan hojjetaman daawwattanii gabaastanii gama keessaniin isinis gahee keessan akka baatan dhaamsa kun isiniif dabarsaa.
Galatooma. Inshaallah dhaamsa keessan ni fudhanna. Yoo rabbi nu laaffise waan isin hojjetan kan inni goona inshaallah. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kan keessummaadha. Ustaaz Eeliyaas wajjin taasisne kana fakkaata ture. Sagantaa keenya siin booda ammas itti fufanii sagantaalee kana wajjin turtii gaariin jedha.